nagaan isinii haa ta'u. Har'a waa tokko irratti yaadannoo barbaada. Gaafii namoonni tokko gaafatanii fi akkasumas yeroo baay'ee dhukkubsattoota keenyarraa kan nuuf ka'u gaafii yoo kaleen nama tokko hojii dhaabee kalee lachuuti moo kalee tokko qofa kan jedhudha. Egaa kun ka'umsa rakkoo kalee sana irratti hundaa'a. Rakkoon kalee sana mudate maalirraa kan jiru irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf namni tokko rakkoon kalee isaatii cabachaa yoo mudate, infekshinidhaan yoo mudate, isaan kun kalee tokko qofa hin danda'u. Garuu kalee lachuus hin jedhu akka caalaan garuu kalee tokko yoo danda'a. Kanaan alatti kaleen nama tokko rakkoo qaama keessa jirurraan kan ka'e waan mudatuuf dhiibbaa dhiigarraatiin, sukkaararraan akkasumas infekshinii garaagaraatiin akkasumas immoo qorichoota hin barbaachifne fudhachuurraan kan ka'e kan mudatu harki caalaan kalee lama kan immoo dhalootarraa hin dhufne kalee ni jira. Isaan kun kalee lachuutu midhaayitu. Egaa namni tokko rakkoo kalee qabaa, kaleensa hojii haala taateetti tajaajila diyaalisisii akka jalqabu itti himamu namni sun kaleensa lachanuu hojii akka dhaabagadhaa jechuudha. Kanaaf al tokko dhiibbaan dhiigaa kalee tokko qofa keessatti mul'atu jiraachuu ni mala. Yeroo akkasiitiin akkuma carrachaa fi akkuma infekshinii kalee keessaa rakkoon kalee tokko qofa irratti mudachuu ni danda'a. Kanaan alatti garuu namni tajaajila diyaalisisii jalqabe tokko kalee lachuu hojii akka dhaabagadhaa jechuudha. አፋን አማርፋትን ስረደ እንደቀጣ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ይቆናል እንደውም ደግሞ በብዛት ከታማሚዎቻችን የመነሱልን ጥያቄዎች የኩላሊት ችግር አለብሽ ሲባል ሁለቱም ኩላሊቶቼ ነው ወይስ አንዱ ብቻ ነው ብሎ ይጠይቃሉ። እንግዲህ የኩላሊት ችግር አለ ሲባል ችግሩ በመንስኤው ላይ ነው መሰረት የዛ ሰው የኩላሊት ችግር በምን መጣ የሚለው ለምሳሌ በጠጠር ምክንያት የሚከሰት የኩላሊት ችግር ከሆነ በአንድ ጎን በአንድ ኩላሊት ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል ችግሩ። በኢንፌክሽን ከሆነ እንደዛው እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአንድ ኩላሊት ውስጥ ያለው የደም ስር መጥበብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ችግሮች በአንድ ኩላሊት ላይ ብቻ ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው። ግን በዋናነት የአንድ ሰው ኩላሊት ስራውን አቁማ ሲባል እንግዲህ በአንድ ኩላሊት የሚኖር ሰው ከሆነ አንዱን ኩላሊት ብቻ ነው። ወገን እንደማንኛውም ሰው ሁለት ኩላሊት ያለው ከሆነ ግን ሁለቱም ኩላሊቶቹን የሚያሳየው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ደም ግፊት፣ በሱካር፣ በተለያዩ ኢንፌክሽኖች፣ በተለያዩ ተጓዳኝ መድኃኒት ችግሮች ምክንያት እንደውም በዘረመል ወይም ደግሞ በዘር ውስጥ የሚሄድ የኩላሊት ችግር ከሆነ ሁለቱን ኩላሊት ነው የሚያጠቃው። ከዚህም የተነሳ አንድ ሰው የኩላሊት እጥበት አገልግሎት ጀምሯል ሲባል ያው ሁለቱም ኩላሊቱ ከስራ ውጪ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ።